Ashama akkam jirtu maatiin Caalee Akkaadaamii guyyaa irraa immoo viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo keenya guyyaa irraatiin Remedial Chemistry Unit 1 kan waliin barannu ta'a jechuudha. Paartii 1 kanaan dura hojjenneerra. Baay'een keessan immoo karaa koomentii waa'ee quantum numberii nu hojjedhaa, inni kaan tiyooriidha wanta ta'eef jettanii nu barreessaa turtanii, nutis yaada keessan irratti hundaa'uudhaan viidiyoo keenya guyyaa irraatiin quantum numberii jechuun maal akka ta'e kan waliin barannu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana haga dhumaatti yoo ilaaltan sirriitti quantum numberii jechuun maal akka ta'e ni hubattu jedhee yaada. Kanaaf viidiyoo kana haga xumuraatti ilaaluun dagatina. Chaanala kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Viidiyoo kana ammuma jalqaba irratti like gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Like gochuun keessan viidiyoon keenya barattoota akka keessanii baay'inaan bira akka ga'uuf nu gargaara. Kanaaf like gochuun eegalaa isiniin jenna. Tole, quantum numberii jechuun maal jechuudha? Quantum numberii jechuun maalidha? Positionii energy tokko maal gochuu fudhachuudha kan ittiin ibsinudha jechuudha. Maaliin? Elektirooniidhaan kan ibsinudha jechuudha. Yookaan immoo it is the series of numbers which is used to describe the positions of energy in the atom. So quantum numberii jechuun akkuma asirraa mul'atu it is what? It is an atomic orbital which is specified the first 3 quantum numbers that is associated with what? Orbital size or energy. Akkasumallee shape fi orientation irratti kan maal ta'udha jechuudha, depend ta'ee argamudha jechuudha. So the first 3 sets of quantum numbers have what? Hierarchical relationship. Quantum numberii warri gara jalqabaa ta'anii hierarchical maalidha jechuudha, relationship qabu jechuudha. Eenyu faadha isaan kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. First 3 sets of quantum numberii warreen ta'an sun eenyu faa akka ta'e ni ilaalla jechuudha. So maal irratti dha relationship isaanii? It is based on size related number limit akkasumallee shape related numberii jechuudha. Warreen kana irratti maal ta'edha jechuudha, depend ta'edha jechuudha. So 3 among the 4 quantum numbers are what? Characterize orbitals of the atoms. Isaan warri sun sadanii erga akkas ta'aniiti inni arfaffaa quantum numberii inni arfaffaa maalidha jechuudha, kan inni characterize godhu orbital of atom yookaan atomiin sun orbital meeqaffaa irratti akka argamu maal godha jechuudha, characterized godha jechuudha. So that is they describe what? The orbital or the space of electron. Kan inni ibsu waa'ee maalidha jechuudha, quantum numberii inni arfaffaa waa'ee orbitalii atomii sanaatii ibsa jechuudha. Yookaan immoo elektirooniin sun space akkamiirratti qubata kan jedhu kan ibsudha jechuudha. So the fourth quantum number is used to describe the spin of electrons. Spin electronii sana kan ibsudha jechuudha. Maal irratti? Orbitalii irratti. Fakkeenyaaf s orbitalii ta'uu danda'a, p orbitalii irra yookaan f orbitalii irra elektirooniin meeqa akka inni argamuu danda'u kan ibsu isa kamidha? Fourth quantum numberii jechuudha. Fourth quantum numberii immoo maalidha kan jedhuuf tokko tokko isaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So akkuma beekamu kutaa gadaanaatti barattaniittu jedhee yaada. Quantum numberii meeqatu jira jechuudha? 4tu jira jechuudha. So we have different types of quantum numbers. Isaan keessaa the first one is principal quantum number yookaan n dhaan kan bakka bu'u jechuudha.
So principal quantum number is denoted by small n, and this describes the what? The energy level or shells of around the shell yookaan immoo around the nucleus. Maalidha jechuudha kan inni describe godhu energy level dha jechuudha. That means fakkeenya yoo fudhanne haala kanaan fudhachuu dandeenya jechuudha. If when n is keenya n is 1, it is what? K-shell dha jechuudha. K-shell kana jechuudha. K-shell ishee kana ta'a jechuudha. Yoo maal ta'e n keenya 1 yoo ta'e principal quantum number keessatti n keenya 1 taanaan K-shell dha. If n is 2, it is what? Kana ta'a jechuudha. Maalidha inni kun immoo L-shell kun K-shell dhaan jedhe. So akkasumallee n keenya yoo 3 ta'e yoo ta'e maal ta'a jechuudha? It is akka kanaan marsinee it is M-shell ta'a jechuudha. Akkasumallee n keenya 4 yoo ta'e immoo N-shell kan jedhamu ta'a jechuudha. So walumaa gala kan isin yaadachuu qabdanii principal quantum number keessatti yookaan immoo n yoomiyyuu taanaan meeqa irraatidha jechuudha kan inni eegalu tokko irraa eegalee amma 4tti kan deemu jechuudha. Always n starts from 1 and what goes to 4. Kana ta'a jechuudha. So quantum number arfan jiran keessaatiin ni jalqabaa principal quantum number dha. Principal quantum number kan inni ittiin bu'u maal jedhanne n small dhaan bakka bu'a. Isa malees kan inni describe godhu yookaan kan inni ibsu maalidha jechuudha? Energy level yookaan energy shell dha jechuudha. Shell warreen kana jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma n keenya 1 yoo ta'e K-shell dhaan jedhe K-shell immoo meeqa jechuudha? Elektiroonii inni baachuu danda'u yookaan immoo accommodate kan inni gochuu danda'u 2 qofa jechuudha. Kanaaf K-shell meeqa qaba? 2. Inni taan 8 L-shell meeqa baata? 8 baata. M-shell 16 baata. N-shell 32 jechuudha. Akka kanaan deema jechuudha. Kanaaf iyyuu principal quantum number kan inni describe godhu energy level describe godha jechuudha. Akkuma asirraa mul'atu kaa'ee jira jechuudha. Warran ammoo afaanumaan haasee hunda isaaniis ibseera. So principal quantum numbers gives the following information dha. Isaanii warruma amman dubbadhe jechuudha. Inni jalqaba relative size of orbitals or relative distance of electrons from electrons. Isaan amma jedhe jechuudha. Kan inni describe godhu energy level yookaan shellii kan naannoo kamitti naanna'anii jiranidha. Nucleasitti naanna'anii jiran warreen kana jechuudha. Isheen gidduutti argamtu kun nucleasidha. Warri KLM kun immoo maalidha? Energy level yookaan shellota jechuudha. Kanaaf iyyuu jalqaba irratti kan inni ibsu maalidha? Size of orbital. Size of orbitalin meeqa akka ta'e nuu ibsa jechuudha. So size of orbital increases with what? The increase of principal quantum numbers. Principal quantum numbering keenya dabalaa gaafa deemu size of orbitalin illee dabalaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf sizein orbitalii kan kee asti meeqadha jechuudha? 2dha jechuudha. Haa ta'u malee inni keenya meeqa ture jechuudha? 1 ture. Gaafa inni keenya 2 ta'u yookaan inni dabalaa gaafa deemu orbital innis meeqa ta'a deema jechuudha? Dabalaa deema jechuudha. Inni 2 ture meeqatti asii ol dabalaa deema jechuudha.
Orbitaaliin K irratti meeqa ture? Tokko ture dhiifama. 2-1 ture. L irratti immoo meeqa ta'a jechuudha dhufee? 3 ta'a jechuudha. L irratti 3 ta'a. Haala kanaan dabalaa deema jechuudha. So principal quantumii nambarii jala irratti kan biraan maalidha jechuudha? Energy of orbital. Energy of orbitalii ni jiraata yookaan nu ibsa jechuudha waa'ee energy of orbitalii. For example, higher n value is what? Greater than the energy of n keenya value isaa guddaa yoo ta'u energy isaas immoo meeqa ta'a jechuudha? Greater ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf yookaan guddaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf yoo elektirooniin n irra jiru tokko ta'e n keenya walqixa tokko ta'a jechuudha. Maal ta'uu isaa kan agarsiisu haayidroojinii ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Hundi isaa isuma amma gubbaatti ibsadha. So salphaamatti maalidha jechuudha? Principal quantum number n dhaan bakka bu'aa small it is denoted by small n and it is describes the energy level or shells around the nucleus. Haa ta'u malee asitti gaaffii isin gaafadhu tokko fakkeenyaaf n is never equal to yookaan n keenya tasuma meeqa ajjuu walqixa ta'uu hin qabu. N keenya tasuma 0 wajjin walqixa ta'uu hin qabu jechuudha. It is not equal to 0 because what? N is starts from what? 1 to 4 or is start from 1 and goes to 4. N keenya yoomiyyuu taanaan tokkorraa keetu gara afurittidha kan inni deemu wanta ta'eef tasuma n keenya 0 wajjin walqixa ta'uu hin danda'u jechuudha. Isinii galeera yaada irra deddeebi'aatii yaalaa yoo isinii galuu dide karaa koomentii nu gaafachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Inni lamaffaan types of quantum number keessaa azimuthal quantum number isa jedhamu jechuudha yookaan angular quantum number isa jedhamu jechuudha. Inni immoo maalidha? Inni immoo maalinidha jechuudha. Inni lammaffaa kun kan inni bakka bu'u angular quantum numberin L dhaan L small dhaan bakka bu'a jechuudha. It is denoted by L and kan inni ibsu immoo shape of sub energy level kan maal godhu jechuudha? Kan ibsudha jechuudha. Sub of energy level kan ibsudha. Maal isaanii shape isaanii maal akka ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma beeknu there are 4 sub energies of levels. Sub energy level meeqa qabna? 4 qabna jechuudha. Isaanis maalidha? S, P fi D akkasumallee S, P, D fi F jechuudha. So erga akkas ta'eeti akkuma beeknu S'in akkamadha jechuudha. Bifa sarkiliidha kan inni qabu. P'n immoo maalidha? Dambaliidha. Akkasuma D'n dabil dambaliidha jechuudha. Inni immoo dambel warri jiimii hojjettan beektudha yaada. Dabil dambel haala kanaan kan qabu jechuudha. Akkasuma F'n immoo maalidha? F'n immoo bifa akka kanaa kan qabudha jechuudha. Inni immoo dhiifama mul'atu yaada. Akkasumatti konseptii isaa yoon isinitti isinii gala yaada. So erga akkas ta'eeti maalidha? Maal goona jechuudha kan nuun eegallu energy kan S irraa jiree kaasee amma F itti jiru maal isaanii lakkoofna jechuudha. Sub energy level isaanii kaawunti goona jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? S'in meeqadha jechuudha? 0dha. P'n immoo
meeqa ta'a jechuudha? Dhiifama takka. P'n immoo tokko ta'a. D'n 2, F'n 3 ta'a jechuudha. 3 ta'a jechuudha. Erga akkas ta'eeti amma maal jechuudha kuni? Yoo 0 ta'e S'in keenya 0 yoo ta'e L'in keenya meeqadha jechuudha? 0 dha jechuudha. Kanaaf L is equal to 0. Asitti immoo when the sub energies of P is 1, our L is what? 1. L'in keenya 1 ta'a jechuudha. Akkasumallee kanas L mataa jechuudha. L keenya ta'a jechuudha. So kanaaf haala salphaatiin maal arganneerra jechuudha? Maal arganneera? Angular quantum numberii haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu angular quantum numberiin maalidha jechuudha kan inni ittiin bakka bu'u? L'dhaan bakka bu'a. L'dhaan bakka bu'a. Akkasumallee kan inni fayyaduuf immoo maalidha jechuudha? Maal describe gochuuf yookaan maal ibsuufidha? Shape of energy level ittiin ibsuufidha jechuudha. Shape of energy level kan ittiin ibsinudha jechuudha. Inni kan biraan akkasumallee as jalatti wanti nuun ilaaluu dandeenyu maalidha? Relationship main energy level fi kan sub energy level kan N fi L kan ilaalludha jechuudha. Isa jalatti azimuthal quantum number jalatti jechuudha. So akkuma beekamu formulaan yookaan kan nuun ittiin argachuu dandeenyu maalidha jechuudha? L is what? Greater than or equal to N minus what? 1. So kanadha jechuudha. So kana dhiibnee nuuni triikii keenya yookaan haala salphaa ta'een kan nu galuu danda'u kamiin ilaaluu dandeenya jechuudha? Maal goona? Kana fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf when N is equal to 1. N'in keenya tokko yoo ta'e maalidha jechuudha inni? K subshellidhaan. K subshell. Kana jechuun N'in keenya walqixa tokkodha jechuun maal jechuudha? K shelliin sub energy level meeqa qaba jechuudha? Tokko qaba jechuudha. So yeroo kana subshelliin keenya sun immoo maalidha jechuudha? Akkas ta'eeti SC ta'e jechuudha. S subshellii ta'e jechuudha. So achi booda maal ta'a? Maal goona jechuudha achi booda? Yoo subshelliin keenya SC ta'e L'in keenya immoo meeqa ta'a jechuudha? L is equal to 0 ta'a jechuudha. Yookaan L'in keenya 0 ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? When N is 1 or L is 0. Yoo maal ta'e jechuudha? When N is equal to 1 L is 0. Sababni isaa maaliif? Formulaan isaas itti jira jechuudha. Yookaan immoo kanaan illee argachuu dandeenya jechuudha. Akkasumallee N'in keenya hoo 2 yoo ta'e kanaan balleessa. Fakkeenyaaf if N is equal to 2. So asitti maal arganna jechuudha? Kan nuun argannu maalidha jechuudha? Kan nuun ittiin qabachuu dandeenyu L shelliidha innee qabanna.
L shell. Kana jechuun N'n keenya lamadha jechuun immoo maal jechuudha? K shelliin keenya L shelliin keenya maal ta'uu isaa jechuudha kan inni nutti agarsiisu. Sub energy levelii lama qabaachuu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Sub energy levelii lama qabaachuu isaa nutti agarsiisa. Isaan immoo eenyuuf eenyudha? S fi P ta'a jechuudha. S fi P ta'a. So when we start the sub energy level from 0 to 1, 0 irraati kaanee eegalamniire akkuma beekamu sub energy leveliin kan inni eegalu 0 irraa eegalanne. Kanaaf iyyuu yeroo 0 irraa eegalu maal ta'a? S'in keenya 0 ta'a, P'n keenya 1 ta'a jechuudha. Yeroo kana maal ta'e jechuudha? L'in keenya 0,1 ta'a jechuudha. Hubattanii tole yaada. So N'in keenya 2 yoo ta'e subshelliin keenya maal jenne? L'dha. N'in keenya lamadha jechuun immoo maal jechuudha? Sub energy leveliin lama jiraachuu isaadha kan inni nutti agarsiisu. S fi P'dha. Akkasumallee gaafa immoo sub energy levelii 0 irraa kaanee lakkoofnu S fi P wanta qabnuuf 0 fi 1 ta'a jechuudha. Kanaaf L'in keenya meeqa ta'e jechuudha? 0 fi 1 ta'e jechuudha. Sadii yoo ta'e if N is 3, sadii yoo ta'e jechuudha. Yoo sadii ta'e immoo maal ta'a jechuudha? M shellii ta'a jechuudha. M shellii. So M shellii gaafa ta'u maal jechuudha? N'in keenya sadii ta'e jechuun sub energy levelii meeqatu jira jechuudha. Amma immoo N'in keenya sadii gaafa ta'u sub energy meeqatu jira? Sadiitu jira jechuudha. Maaliin maal? S P D. SPD jira jechuudha. So SPD jira erga ta'eeti erga inni jiraate immoo energy leveliin keenya immoo meeqarraa kaa'anne 0 irraa ka'a. Kanaaf iyyuu S'in keenya 0 ta'a, P 1 ta'a, D'in 2 ta'a jechuudha. So yeroo kana maal ta'a jechuudha? L'in keenya maal arganna jechuudha? 0,1,2 kan arganna jechuudha. Akkasumallee afur yoo ta'e kan afur N'in keenya afur yoo ta'e kan jedhus hojjennee ilaaluu dandeenya jechuudha. So if our N is 4, maal jechuudha? Inni immoo subshelliin keenya N shellii ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Yookaan N shellii dhannee qabachuu qabna jechuudha. N shellii erga ta'e N'in keenya afuridha jechuun sub energy levelii meeqatu jira jechuudha? Afurtu jira jechuudha. Isaan immoo maal faadha? S P D F. So warreen kun sub energy levelii keenya erga ta'aniiti. Sub energy leveliin immoo meeqarraati kaafnee irra kan nu lakkoofnu 0 irraa kaanedha. Kanaaf iyyuu 0 1 P'n keenya 1dha, D'in 2dha, 3 akkana ta'a jechuudha. So erga akkas ta'eeti maal ta'a jechuudha? L'in keenya meeqa arganna jechuudha? L'in keenya warreen kana ta'a jechuudha. L'in keenya 0 1 2 3 warreen kana ta'a jechuudha. Hubattaniittu jedhee yaada. So fakkeenya isaa hojjenne kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Tole fakkeenya nuun ilaallu inni jalqabaa maal ilaallaa? Kan angulaarii jalaa jechuudha. Fakkeenyaaf 2p hojjennee ilaallu jechuudha.
2p yoo nuuf kenname yoomiyyuu taanaan kan isin haala salphaatiin argachuu dandeessan maal gochuudha jechuudha. Kan isin irraa eegamu yoomiyyuu taanaan akka kanaan kaachuudha jechuudha. S jettanii p d haala kanaan kaattu achi booda isin keenya meeqa jechuudha. 0 1 2 3 yoomiyyuu taanaan waa'ee quantum number taanaan haala kanaan kaattanina salphaatti hojjettu jechuudha. So erga kana ta'eeti 2p nu gaafate kana jechuun n keenya meeqa jechuudha. 2 jechuudha. Our n is 2. n keenya 2 jechuudha. Achi booda p dha kan inni nu gaafate p keenya immoo meeqa jechuudha asirratti akkuma mul'atu 1. Kanaaf l keenya meeqa ta'a jechuudha. l keenya 1 ta'a jechuudha. Kan biraa fakkeenya biraa yoo daballee ilaalle 3D kanas maal gootu jechuudha. Haaluma kanaan S P D jettanii amma F'tti haala kanaan erga gaattanii lakkoofsa kana biratti barreessitu jechuudha. 0 1 2 3 lakkoofsi biratti barraa'eeru kun waan biraa osoo hin taane maal ta'uusaa maalidha kan inni lakkoofsoliin kun maalidha jechuudha. Sabiin enerjii leevelii isaaniidha jechuudha. Akkuma beeknu kan C0 dha kan P1 dha. P keessatti waanii gaafa ta'u maal akka ta'e ilaalleerra jechuudha. Kanaafiyyuu erga sanaan akka kanaatti kaattanii maal gootu akkuma beeknu asitti n keenya meeqa jechuudha 3 dha. 3 kana jechuudha n keenya. D kana waan kamitti arganna erga lakkoofsa kana akkasitti barreessine d keenya meeqadha 2 dha. D keenya 2 dha. Kanaafiyyuu l meeqa ta'a jechuudha 2 fixne jechuudha salphaamatti. Haala kanaan hojjechuu dandeessu baay'ee bifa salphaa ta'een jechuudha. Akkasumallee maal gochuu dandeessu fakkeenyaaf forest yoo isin gaafate akkuma kanaan maal gootu jechuudha. SPDF jettanii lakkoofsa lee kana barreeffattu n keenya meeqa ta'a jechuudha. n keenya 4 n keenya 4 ishee kana jechuudha. S keenya ishee kana taate jechuudha. So our S is equal to 0. Amma hubattanitti tole yaada. Kanaaf angular quantum numberiin kana fakkaata jechuudha. Salphaadha dhee yaada. Irra deddeebi'aa yaala. Gidduutti dhiifama kana balleessinee paartii inni sadaffaa maal akka ta'e kan waliin ilaallotaa jechuudha. Inni sadaffaa akkuma beekamu maalidha? Magnetic quantum numberidha. Magnetic quantum numberii jechuun maal jechuudha? Magnetic quantum numberii barattaniittu jedhee yaala kutaa gadaanaatti. Magnetic quantum numberiin immoo isa sadaffaa irratti argamu jechuudha. It is known as what? Orbital quantum or orbital orientation quantum number jedhameetu waamama jechuudha immoo. Haa ta'u malee tiyooriin isaa kun baay'ee wanta ta'eef salphaadhaan akkasii galutti kan ibsinu ta'a jechuudha. Magnetic quantum number jechuun immoo maal jechuudha? Kan inni ittiin bakka bu'u maalidha? ML dhaan. It is denoted by ML and it is describes the orbital of the orbitals which is in the subshells. Kan inni ibsu waa'ee orbitalii ibsa jechuudha. Orbital orientationii kan ibsudha jechuudha. Maaltu magnetic quantum number. So orbitalii jechuun maal jechuudha? Orbitalii jechuun it is the 3 dimensions regions which is around what? The nucleus yookaan nucleusit bifa 3 dimensionii qabuun kan naannee argamu jechuudha. Haa ta'u malee relationshipiin subshell fi orbitalii immoo maalidha? Akkuma beeknu maalidha? Minus L is less than or equal to M and
m is less than or equal to positive l kana jechuudha relation shipping isaanii. haa ta'u malee kana dhiifne haala salphaatiin haala nu galuu danda'uun haa ilaallu. So when l is 0, it is what? l in keenya 0 gaafa ta'u it is s subshell. S subshell jechuudha. So s in keenya 0 ta'e gaafa sana s subshell ta'e jechuun ml fi ml keenya argachuuf maal ta'a jechuudha. l in keenya ergasee 0 ta'e ml in keenya meeqa gidduudha jechuudha. Akkasirraa mul'atu negatiiva 0 fi positive 0 gidduudha jechuudha. Negative 0 to positive 0, positive 0 fi negative 0 gidduudha jechuudha. So erga akkas ta'eeti negative 0 hin jiru, positive 0 hin jiru wanta ta'eef maal arganna jechuudha? ml keenya 0 arganna jechuudha. l in keenya 0 yoo ta'e ml in keenyas maal ta'a jechuudha? Karaa salphaa 0 ta'a jechuudha. Akkasumallee subshelliinsa s ta'a jechuudha. Erga kana ta'eeti s subshelliin immoo orbitaalii meeqadha jechuudha kan inni qabu? Orbitaalii tokko qaba jechuudha. It is only have one orbital. Orbitaalii tokko qofa qaba jechuudha. Orbitaalii tokko erga qabaatee maalidha jechuudha? Warreen orbitaalonni jiran hundi isaanii elektiroonii meeqa duwwaadha kan isaan accommodate gochuu danda'ani? 2. So s is only accommodate 2 electrons jechuudha. Kanaaf iyyuu s kan inni elektiroonii qabaachuu danda'u 2 qofadha jechuudha. So yoo immoo kan biraa l in keenya tokko yoo ta'e l in keenya tokko yoo ta'e immoo it is what? It is p subshell. It is p subshell. Akkamitti kana ta'e p akkamitti ta'a maal jechuu dandeessu? Akkan jalqaba isinii ibsa jechuudha. Jalqaba maal goonan jedhe yoomiyyuu taanaan s p d f n maal goonan jedhe asitti immoo subshell isaa barreessinan jedhe 0 1 2 3. So s gaafa ta'u 0 dha jechuudha subshelliin isaa. P gaafa ta'u tokko dha jechuudha. Kanaaf iyyuu asti l in keenya tokko gaafa ta'u p sheelii ta'uusaa nu ibsaa jechuudha. Erga tokko ta'ee l in keenya ml in keenya meeqa gidduudha jechuudha. Negatiiva tokkoo fi is equal to negative 1 to positive 1 jechuudha. Positive tokko negative tokkoo fi positive tokko gidduu lakkoofsi jiran maal keenya jechuudha? ml keenyadha jechuudha. Kanaaf iyyuu maal faadha meeqa faadha isaan immoo warreen kamidha? Negative tokko negative 1 chi booda 0 and positive 1. Warreen kun maal keenya jechuudha? It is ml. ml in keenya negative tokko 0 dhaa fi positive tokko ta'a jechuudha. Yoo maal ta'e l in keenya tokko yoo ta'e jechuudha. So erga akkas ta'e p shelliin immoo orbitaalii meeqa jechuudha kan inni qabu? P shell have 3 orbital. Isaanis eefaadha. Orbitaalii inni jalqaba -1, inni itti aanu 0, inni itti sadaffaa positive 1. Kanaaf iyyuu p shelliin orbitaalii meeqa qaba jechuudha? 3 qaba jechuudha. 4 yoo ta'e
kana balleessinee haa ilaallu. If yoo 4 ta'e sadii yoo ta'e ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni ammaa tokko ture, sadii yoo ta'e yoo lama yoo ta'e yoo kan jedhu ilaaluu dandeenya. Sadii yoo ta'e meeqa ta'a? Koomentii jala nuu kaa'aa yoo isinii galeera ta'e jechuudha. Deebisuun salphaadha wanta ta'eef sirriitti hordofaa jirtu taanaan deebisuun salphaadha jechuudha. Kanaaf lama yoo ta'e meeqa akka ta'u hojjennee, sadii yoo ta'e, afur yoo ta'e meeqa akka ta'e hojjettanii nu deebistuu jechuudha. So lama yoo ta'e if l is 2, l'n keenya lama yoo ta'e maalidha jechuudha? Inni immoo d subsheeliidha jechuudha. D subshell. Achi booda maal ta'e jechuudha? L'n keenya lama ta'e jechuun l'n keenya meeqa gidduudha jechuudha? Negatiiva 2 fi poozitiiva 2 gidduudha jechuudha. So negatiiva 2 fi poozitiiva 2 gidduu lakkoofsi jiran immoo maalidha? Negatiiva 2, negatiiva 1, 0, poozitiiva 1 fi poozitiiva 2 jechuudha. Kanaaf iyyuu negatiivii 2, negatiivii 1, 0, poozitiiva 1, poozitiiva 2 warreen kun maalidha jechuudha? Warreen kun ml keenya jechuudha. Kan maalii? Yoo l'n keenya lama ta'e jechuudha. Yoo l'n keenya lama ta'e ml'n keenya negatiiv 2, negatiiv 1, 0, poozitiiv 1 fi poozitiiv 2 ta'a jechuudha. Erga akkas ta'e p sab orbitaaliin immoo meeqadha jechuudha? 5tu jira jechuudha. Sababni isaa lakkoofsi kun meeqadha? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kanaaf iyyuu d subsheeliin orbitaalii 5 qaba jechuudha. 5 orbital. Inni kamtu jechuudha? D subsheeliin jechuudha. Erga 5 qabaateetii elektiroonii orbitaaliin tokko elektiroonii 2 qofa baachuu qaba jennee, kanaaf iyyuu d orbitaalii irratti elektiroonii meeqatu jira jechuudha? 10tu jira jechuudha. Kanaan adda baasuu dandeenya jechuudha. So magnetic quantum number jechuun kanadha jechuudha. Haa salphaa ta'een sinii galeera dee yaada. Yoo l'n keenya sadii ta'e meeqa akka ta'u koomentii jalaan nuuf ka'a jechuudha. Tole, magnetic quantum number jalatti walumaa gala maalidha jechuudha? Kan isin yaadachuu qabdanii, ibsi subsheeliin orbitaalii tokko qofa qaba. Orbitaaliin tokko immoo elektiroonii meeqa qofadha kan inni baachuu danda'u? 2 qofa. Kanaaf iyyuu s subsheeliin orbitaalii meeqa qabachuudha? 2 qabachuudha. Akkasumallee p orbitaalii yoo fudhattan, p orbitaaliin immoo meeqadha? 3 orbitaaliidha. Orbitaalii 3 qaba. Orbitaaliin tokko immoo elektiroonii meeqa baachuu danda'a? Inni 2 qofa baachuu danda'a. Kanaaf p'n immoo 6 qabaachuudha. Akkasuma d'n orbitaalii meeqadha kan inni qabu? 5. Elektiroonii meeqa baachuu danda'a tokkoonsa? 2. Kanaaf iyyuu elektiroonii 10 accommodate gochuu danda'a jechuudha. F yoo fudhannee, F'n illee akkasuma orbitaalii 7dha jechuudha. Orbitaalii 7 wanta ta'eef elektiroonii meeqa baachuu danda'a jechuudha? 14 baachuu danda'a jechuudha. So warreen kun warreen maal jalatti argachuu dandeenyudha jechuudha? Magnetic quantum number jalarratti kan argachuu dandeenyudha jechuudha. So quantum number keessaa type isaa keessaa inni xumuraa maalidha? Electron spin quantum number kan jedhamu jechuudha. Electron spin quantum number. Inni immoo maalidha? It is denoted by what? ms. ms dhaan bakka bu'aa. Akkasumallee kan inni describe godhu yookaan kan inni ibsu maalidha? Motions of electron, sochii elektiroonotaa kan agarsiisudha jechuudha. So valuun isaa kan meeqa gidduudha jechuudha, yookaan positive valuun isaa
negative ms isaa ms is between what positive or negative half yookaan 1/2 jechuudha. Kana jechuudha. So remember that if the electrons is moves what upward, fakkeenyaaf elektirooniin kan inni move ta'u upward dha, asii ol gara samiittidha yoo ta'e maal ta'uu isaa jechuudha, positive ms ta'uu isaa jechuudha yookaan positive 1/2 jechuudha. Garuu if it is moves what downward or downward direction yoo ta'e immoo asii gadi gara lafaattidha yoo ta'e maaltu elektirooniin yeroo sana maalidha jechuudha, negative 1/2 jechuudha. Maal keenyatu ms keenya jechuudha. So walumaa gala electron spin quantum number keessatti elektirooniin yookaan gara samiitti asii ol directioniin isaa maal ta'a, kan garagaludha yookaan immoo gara lafaatti kan garagaludha jechuudha. Gara samiitti asii ol galagalee jira yoo ta'e maal jedhamee waamama yookaan immoo spiniin sun maalidha jechuudha, positiiviidha jechuudha yookaan bifa positiiviidhaan kan keenyudha jechuudha. Gara lafaatti yoo ta'e immoo negatiiviidha jechuudha. Kanaafi fakkeenya hojjennee haa ilaallu. Kana balleessee fakkeenya tokko tokko hojjennee haa ilaallu. Salphaatti haala kanaan hubattaniittu jedhee yaada kana spin quantum numberiin maal akka ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf 2p5 kan jedhu fudhannee ilaalu. So akkuma sila isinitti himaa ture jalqaba maal barreessuu qabdu, s p d f haala kanaan barreeffattu jechuudha. Achi booda s biratti 0 1 2 3 haala kanaan barreeffattu jechuudha. So achi booda akkuma beekamu asiitii tuun kun maal ta'uu isheedha kan agarsiistu, nambarii kanaafiyyuu inniin keenya 2 taate jechuudha. Achi booda p itti ceena, p'n keenya immoo meeqadha jechuudha, asiitii tokkodha. So kanaafiyyuu our L is 1, L'in keenya 1 ta'a jechuudha. So the possible orbital is what goes to yookaan orbitaliin keenya gara kamiittidha jechuudha, 1 gaafa ta'edha, 1 erga ta'eeti orbitalii keenya kamiif kan gidduutti arganna jechuudha, negatiiva tokkoo fi poozitiiva tokko gidduutti arganna jechuudha. So kanaaf iyyuu maal ta'a kun negative 1, 0 positive 1. Achi booda maal goona, ML fi MSC keenya argachuu nu gaafata jechuudha. Asitti kan nuun hojjetaa jirru for quantum numberii arfansaa wal faana hojjetaa jirra jechuudha. Isaan kami principalii akkasuma angulaarii magneetikiis hojjenneerra jechuudha. Asitti fakkeenyaaf inniin keenya 2 gaafa ta'u maal ta'uu isaa kan inni nutti agarsiisu principal quantum numberii jechuudha. So L'in keenya immoo 1 gaafa ta'u maalidha, angulaariidha jechuudha. Kanaaf amma maaltu nu hafe, ML fi MSC tu nu hafe jechuudha. So ML fi MSC argachuudhaaf asitti maal goonerra, L'in keenya 1 erga ta'e positive 1 fi negative 1 gidduutti argamanne, kanaaf iyyuu orbitaalii meeqa arganna jechuudha, asitti 3 arganne. Eessatti? Asitti 3 arganne jechuudha. Kanaaf iyyuu there are 3 orbitals which is negative 1, 0 positive 1. Erga akkas ta'eeti maal goona jechuudha, orbitaalota jiran asirratti ibsina jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan erga kaanne asirra meeqadha kan jiru, 5tu jira jechuudha. Elektiroonii meeqatu jira? 5. Kanaaf iyyuu orbitaalii jalqabaa irratti maaliin goona, upwardidhaan elektiroonii tokko keenya hunda isaaniirra tokko keenya jechuudha dura. Kanarras tokko keenya, achi booda deebina asitti 4, isa xumuraa irratti meeqa keenya asirra tokko daballa meeqa ta'e
afur kana booda maal ta'e jechuudha elektirooniin isheen xumuraa orbitaalii isa kamirrattidha kan isheen dhaabatte 0 irratti dhaabatte jechuudha. 0 irratti dhaabatte jechuudha. Kanaaf maal ta'a jechuudha ML'n keenya kun ML'n keenya 0 ta'e jechuudha. Sababni isaa maaliif elektirooniin keenya isheen xumuraa maal irratti dhaabatte jechuudha 0 irratti wanta dhaabatteef. So MSC keenya immoo argachuudhaaf maal ta'a jechuudha elektirooniin keenya inni xumuraa asoo daawunwaardii moo apwaardiidha daarekshinii kamiin akka inni maal ta'ee jiru jechuudha dhaabatee jiru ilaalla jechuudha. Kanaaf iyyuu asii gadi jechuudha asii gadi wanta dhaabatee jiruuf daawunwaardii wanta ta'eef maal ta'a jechuudha MSC'n keenya -1/2 ta'a jechuudha. Akkuma sila definitionii kan electron spin quantum number keessatti ilaalle yoo upwardii ta'e maal ta'a positive ta'a downwardii yoo ta'e immoo negative ta'a jennee ibsinee turre jechuudha. Kanaaf iyyuu 2p5 keessatti haala kanaan 4 quantum number hojjechuu dandeenya jechuudha. As keessatti maal arganneerra amma principal quantum number keenya 2 ta'e angular quantum number keenya 1 ta'e achi booda ML yookaan immoo magnetic quantum number keenya 0 dha. Akkasumallee maal arganna jechuudha xumura irratti MSC yookaan maalidha jechuudha electron spin quantum number keenya immoo -1/2 ta'e jechuudha. Haala kanaan hojjennee argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya tokko daballee isa kaan ofii keessan hojjechuu dandeessu yookaan immoo wanti isinii galuu dide yoo jiraate nu gaafachuu dandeessu jechuudha. Isinii galee jira yaada yoo isinii hin galle nu gaafadhaa firii ta'aatii yoo barbaadan karaa teelegiraamii illee nu gaafachuu dandeessu jechuudha. So fakkeenya biraa yoo hojjenne ilaalle 3D7 kan balance electronii isa 7 jechuudha. Akkuma sila ibsee hunda kan utuun hojjetiin dura maal godhatu jechuudha S P D F gochuudhaani fuula duraa isaanii irratti maal gootu 0 1 2 3 triikiidhaan jechuudha. Salphaatiin hojjechuu yoo barbaadan qormaata irra teessanii yeroo qusachuu fi isin fayyada jechuudha. Ergasii maal goonaa principal quantum number keenya 3 jechuudha. N equal to 3. Achi booda D jirti. D immoo meeqa irratti argamti? 2. Kanaaf iyyuu L keenya meeqa taate jechuudha? L keenya 2 ta'e jechuudha. L keenya 2 ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu possible orbiting kan D immoo meeqadha? Meeqa gidduutti jechuudha kan inni adeemu negatiiva 2 fi 2 what positive 2 negatiiva 2 fi positive 2 gidduudha jechuudha. Maaltu orbitaaliin kan D. Kanaaf iyyuu positive 2 fi negatiiva 2 fi positive 2 gidduutti immoo lakkoofsonni argamanii meeqadha? Negatiiva 2 akkasumallee negatiiva 1 0 achi booda meeqa arganna jechuudha 1 2 kan arganna jechuudha. Kanaaf orbitaalii meeqadha jechuudha 5tu jira jechuudha. Orbitaalii 5tu jira jechuudha. ML keenya argachuuf maal goona jechuudha ML keenya argachuufi maal gochuu ta'a jennee ML argachuuf orbitaaliin yookaan elektirooniin keenya isheen xumuraa kan isheen irratti dhaabbatte ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf maal goona kanaan balleessaa sila isinitti meera yoomiyyuu taanaan SP DF ettanii barreessitanii lakkoofsa sana biratti barreessuun dagatinaa jechuudha. Kanaaf iyyuu maalidha orbitaaliin keenya meeqa dhanne negative 2 comma negative 1 comma 0
positive 1 and positive 2. Kanaaf maal goona jechuudha? Sirra erga akka kanaan kaa'anne elektiroonii keenya irra keenya jechuudha. Meeqadha sitti? 7dha kan nuuf kenname. Kanaaf iyyuu hunda isaarra tokko tokko raabsina jechuudha. Jalqaba maal goona? Downwardidhaan ibsina. Downwardidhaan tokko keenya sirra kanarras tokko kaa'anna. Kanarras tokko kaa'anna. Downwardidha hundisaa. Kanarras tokko kaa'anna. Kanarras tokko kaa'anna. Meeqa keenya irra jechuudha elektiroonii? 5. Meeqan nu hafe? 2 nu hafe. Amma immoo maal goona jechuudha? Upward keenya jechuudha. Kanaaf hundasaa 7 isaayyuu maal goone keenya xumurreerra. Kanaaf iyyuu elektirooniin keenya inni xumuraa meeqa irrattidha kan inni dhaabate? -1 irratti dhaabate jechuudha. Yookaan achirrattidha kan inni dhume. Kanaaf iyyuu ML'n keenya maal ta'a jechuudha? -1 ta'a jechuudha. Erga akkas ta'e MSC keenya immoo argachuun salphaadha jechuudha. Erga kana hojjennee xumurre. Sababni isaa MSC kan nuun itti argachuu dandeenyu yookaan electron spin quantum number kan nuun argachuu dandeenyu maal yoo ta'edha? Elektirooniin sun kan inni move gochaa jiru upward directionii moo downward directionidha kan jedhu irrattidha jechuudha. Inni xumura. Kanaaf iyyuu asitti elektirooniin keenya inni xumuraa maalidha? Upwardidha jechuudha kan inni maal ta'eeru? Move godheeru. Upward gaafa ta'u maal ta'a? Positive ta'a. Kanaaf iyyuu positive 1/2 ta'a jechuudha. Isinii galeera yaada. Baay'ee salphaadha. Irra deddeebi'aa yaalaa isiniin jedha. Viidiyoo kana haga xumuraatti jalqabaa kaastanii ilaaltaniitu taanaan persentii 100 akka isinii galee nan abdadha. Quantum numberiin kana fakkaata jechuudha. Gaaffilee garaagaraa hin hojjennaa viidiyoo haaraadhaan jechuudha. Yookaan immoo karaa teelegiraamii keenya argachuu dandeessu. Teelegiraam chaanaalii keenya immoo liinkii isaa diskiripshinii jala jira. Viidiyoo haaraadhaan amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Hiriyoota keessaniifis sheer gochuun dagatinaa isiniin jenna. Nagaan nuuf tura.